السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هردو تدخو بكنا جيان غير channel خيار فتنجتشا الرسم مدري أدى تقوي سنيف كبدي أدير مدريتشي أكمتي يوتيوب بانر يوخان يوتيوب كبر فوتو أكمتي أكجير خنجلو إلى اللام حاجة دوماتي فيديو خيانا داوجون نوجي ترى جل كبيرتي أكما إيغلين يوتيوب كينيا بنانا yeroo YouTube keenya banannu iddoo loogoo keenya kan armaan olitti argamu kana cuqaasuudhaan seenna. Yeroo kana haala kanaan nu fidaa iddoo your channel jettu kana cuqaasna. Erga iddoo your channel jettu kana cuqaasnee haala kanaan na fidaa loogoon kiyya yookaan cover photoon kiyya kana jechuudha. Akkuma argitan kana. Amma kana jijjiiruudhaaf isteepiiwwan armaan gadii sirriitti jala deemuun na hordofa. Eega kana goone keessaa bu'uun aappii Chrome keenya bannee seenna Chrome application jechuudha. Yeroo bannu haala kanaan nu fidaa osoo waa takka dhiifama iddoo loo upload fakkaattu kan sarara sadii ta gubbaa kana cuqaasuun desktop site bakka jirtan irratti right goone jechuudha. Eeyyeen kun waraat kiyyaan afteera. Kana booda ammoo iddoo search jettu kanarratti youtube.com jennee barreessina jechuudha. Erga barreessinee booda iddoo go jettu kana cuqaasuun yookaan search goone jechuudha. Haala kanaan naa fidaa jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan eeganaa fidee ammallee iddoo loogoon tiyya jirtu gama mirgaa kanarratti argamu kuman sararaan isin garsiisu kanaan jechuudha. Eeyyeen kunoo haala kanaan naa fidaa iddoo loogoo tiyyaa tana cuqaasa. Ergan cuqaasee tartiibuwwan armaan gadii naa fidaa iddoo your channel jettu kana achirratti guddisee isin agarsiisa. Iddoo kana cuqaasuun seennaa yeroo kana haala kanaan naa fidee jechuudha. Amma karaa gabaabaadhaan qayyaruuf ammoo loogos ta'e iddoo kaameeraa kana tuqaa. Akkuma argaa jirtan loogoo baanarii yookaan cover photo fi wantoota adda addaa naaf fideera. Ana ammoo baanarii akkamitti akka qayyaran haaluma kanaan loogollee qayyarachuu dandeessu. Amma ammoo baanarii yookaan cover photo qayyaran isin agarsiisa. Cover photo qayyaruuf iddoo change cover photo jettu kana nin cuqaasa. Yeroo kana photo size likkisaa filadhee irratti ol baasa jechuudha. Viidiyoo itti aanu keessatti akkamitti size sirrii akka ol baasan isin agarsiisa. Kunoo haala kanaan qiyaasaan na ol bahaa jechuudha. Amma iddoo publish jettu kana tuquun iddoo save jettu eegaan tuqee amma publish bakka sana tuquudhaan YouTube kiyyarratti karaa gabaabaadhaan kabarii yookaan baanarii ol baafadheera jechuudha. Mee akka ol ba'ee isin agarsiisuuf kana keessaa ba'ee YouTube kiyyatti deebi'ee akka reefutti isin haa agarsiisu. YouTube kiyya yeroon seenee refresh yeroon godhu haala kanaan naaf ol ba'ee yookaan jijjiirameera jechuudha. Akka irraa gammaddan abdiin qaba. Warreen haarawaa taatan channel kiyya kana subscribe godhuun akkasumas viidiyoon kun yoo isinitti tole like tuqaa namoota biraatiif share godhuun hin dagatinaa. Waan daawwattaniif galatoomaa. Nagayaan tura.